har'a aaree guddaan qaba. Innis maalodha kan na aarsee Oromoo ta'uu kootiif akka ittiin arrabsamuu koo. Maatiin mana kana jirtan baay'inni keessan yoo dogoggoruu baadhee gara nama 6,500dha. Viidiyoo yeroo darbe gad lakkise irratti koomentii tokko maal jettee koomentii naa barreessite. Gaalaan araqee yeroo dhuguu irraa bareeda malee akkamittiin jettanii amma immoo reaakshinii viidiyoo hojjettuu nuun jette. Ciraa masa. Oromummaan amma kana nama aarsa. Oromoo ta'uu keenya duwwaadhaan akkam kaameeraa dura teessanii viidiyoo hojjettu, akkam sagaleen keessan guddataadha kun. Hiika biraan qabu. Waan hundumaa caalmaa wanti baay'ee na aarse maalodha. Viidiyoo koo takkaa ilaaltee hin beektu. Viidiyoo tokkoon akka tasaa agartee maalummaa viidiyoo sanaa utuu hin beekin maal irratti akkam hojjechaa utuu hin beekin dhuftee akkamitti akkasitti na arrabsiti. Ana duwwaa miti baay'ee asirratti kan arrabsu. Hunda keenyadha walitti qabamne. Araqee dhugaa akka nuyi jiraannu barbaadnu isaan. Koomentii seen akkas naan jette piinii godhee viidiyoo isaa description boxii jala siniin ka'a. Har'a baay'ee aareen jira. Viidiyoo ofirratti tarii kod fuudhiisuu hin danda'a. Malumaaf iyyuu isin maatii kanaaf haaraa warri taatan chaanaalii kana subscribe gochuudhaan qabsoo afaan Oromoo kam keessatti yoo akkas hin hirmaattan affeerraa koodha. Haga dhuma sagantaa kanatti na waliin turan. Tamaree timirtii tamaree tumuree kolleejii tumuree dippiloomaa digirii jabaa deebi'ee nu fekinoorin. Anaatu of beeka. Nama akkan ta'eef eessa akkan gahu bakka deemuu fedhuuf eessa akkan kahu. Adda baaseen beeka doomaa miti ani kanan gadi jedhuuf kaayyoon qabaafani. An kanan gad jedheef akka nama dadhabee dulloomee osoo hin taane kaayyoo ganna qabe. Warra na roorrisee mirga koo na sarbuuf kanan utuun arguu dhiisee bira darbuuf kanuman danda'u akka naman dandeenye kanuman dhagahu akka naman dhageenye fakkaadhee darbuun koo miti jaaf gurra dhabee dulloomee osoo hin taane kaayyoo ganna qabe. Kun nama jedhanii maqaanaaf baasanus maqaan hin qabne natti moggaasanus gowwaa ta'een darba miidhaan irra gahe an of beeka akka nama kaayyoo ta'e an of beeka kaayyoo kootiif hunda dhabee dulloomee osoo hin taane kaayyoo ganna qabe. Waaw walaloo ajaa'ibaati. Mee nama hin fayyada jettanii yaadanii viidiyoo kana sheer godhaafi. Hundaan koo kuma guddaa mana kiraayee kuma yoon kaffalee zayitiin birrii kuma lama. Oo shunkurti. Nagaasheti maaf qofa dubbata. Isa dhaqaarta. Akkas gara biraa kanan ga'a. Sira yaaddeetta? Lakki yeroon isaa yeroo orbaataati. Jedhe bakka nagaan oole. Maali yeroon isaa gara bultiitti adeemeera halkanii. Yooni. Tiishartii kan yoon barbaadde bachuu dandeessa. Dhugaasaa jedhee baay'ee jireenyi baay'ee mi'aa'ee jira. Wanti hundumtuu amma wal nama harkaa warra gochaa jira. Bara jireenyi mi'aa'ee kana maqaa namaa dhiisiitii too maqaa uffata keetii iyyuu si irraanfachiisa mana keessatti. Gurbaan bee buraayyuu teessee intala ishee boolee sana jaallatte bee maal tammadu. Katarra taa'ee buraayyuu taa'ee inuma neegaa nutti yoon taa'ee. Nuti ontai ganama jalqabe amma galgalatti inumaneka nuti ontai nuti ontai mo samadi adi kalli di mai ini yo tabba katara tai kalli di mai yo garu inu tu Padada, mana? Mulu makan kuati, iyalah tu apa? Kanuma eeggachitaa waan godhuun qabu guyyaa tokko nufti garuu akkasitti abdii wal kutachiisuun badaa gaarummaan qabu. Meeqaan bitte isuma dhugaa saanatti dinnaa wajjin deebina lafa namicha irraa bitte. Innan nakaa. Meeqaan hin bitte? 700 hin bitte. Tortori ati dhibbaa fi torbaa. 700. Dhibbaaf 20 sitti kenne keessaa birrii 700 bitte. 700 hin bitte jechaa jira 700 birrii 700. Birrii torba si hanqatee
Birrii 107 hin bite. 107 galee birrii 107 Iyo. 700 hin bite. 700 ennate kun isuma 100 Eega. maal ta'e sangaatu akkasii gabaan saafachi. Ayyaana sangaa'uun. Kunoo daakoo kana kanan 700 hin bite maara kanan Ituu 700. 700 qabaanne sangaa bitannaadha. Waaqa jiraatu jireenya. Kunoo daakoo kanani lukkuu kanan 700 hin bite dhufe 700. Birriin 700 lukkuu akkasii meeqa bitaadha kamma yaadi keenna yaaduma keensi nu balli. Ilaa lukkuu kana lukkuma kana isuma kana 700 hin bite dhufe 700. 700 700 jedhe 700. beekee 700 taanaanoo ga'eessa bittee jedhe. Amma aarinan Maalooti 700 hin bite jechaara nageessanii 700 hin bite dhufe. maal Mbai ba'eessa baaso ba'eessa 700 taanaa. 700 maaliiti? Xiqqoo bu'ee kaaga bareeda yoo an 120 an tilmaame. Dhaqii 700 deebii qaba kaan gatiin shunkurtiitti dabaltee abiddu haati. Maaltu birrii 500 wayii itti dabalee biten? Birrii isa kaan naadhaa tona. Shana mi'atti adeem aki deebisi birrii kootu biikoo. Maan na saamtuu ijoolleen dulloo miti. Deem narra. Maal ijoollee ammaatu. Jaarsa akkasii san ittiin qabin rabbi. Anaan gurri na duudheema sitti sanni dhaga'uu didaaru. Nargaa fuudhee nargaa fuudhee. Yaa bareedduun tala. Yaa bareedduun tala. Alabbaa mulaatu. Alabbaa mulaatu. Ittoo ilkaan keerree waggaa sadii nyaatu. Ittoo ilkaan keerree waggaa sadii nyaatu. Dhugaa baalo dhugaa. Yaa gurbaa bareedaa. Yaa gurbaa bareedaa. Samallayyoo xurii. Samallayyoo xurii. Barataan barbaadu sabbaa makiinaa malee beenna jalaa ture. An barataan fedhu abbaa makiinaa malee beenna jalaa turii. Maal sagaleen isaa akkam namatti tola. Miinaan kun beekaa baay'ee hin danda'amne mucaa Oromoo baay'ee mucaa jabaadha. Tiktookii baay'ee dalagaa. Waaw mee isaa fidhaatee al tokko aamileedhaan. Gowwaa 21ffaan ishee. Maal ta'eeti lammii? Nama tudheen baay'ee miidhame. Hin beektaanii? Ni nan beekan fira keenya. Waraan Waaqayyo sabaa seera. Waaqayyo sabaa seera. Yaaddetta otoo moobaayilii isaa jalaa fudhatanuu Waaqayyo sabaa seera dhugumayyuu. Lammii miidhameera dirqama mana yaala deemuu qaba ambulaansiidhaa bilbiliif. Mana yaala deemuu qaba. Koolmi baakee ergeeraafi. Achi yoo. Amma naa bilbilanitti eegaan jira. Eeshi lammii gowwa. Dhalaan dhiira hedduu janaajjabdu. Osuma kaanii fi kaan jidduu deemtee faraddu Hiraariin dulloomti. Anyaa haa dharaa'u. Yeesoo dhiironni immoo dhala adda addaa gidduu deemuun immoo akkam ta'a? Isaafis nu dalagaa. Kan isaas baruu barbaanna dhumasa. Beeza yaa saatimi. Yoo sodaatanatimi. Shimalli naa bitee kawwe. Madisi naa bitee disha. Madisi naa bitee bokkon. Madisi naa bitee kawwe. Beeza yaa beeza. Beeza yaa saatimi. Beeza yaa beeza. Beeza yaa santimi. Beeza yaa beeza. Beeza yaa santimi. Abichu naa bitee kilash. Abichu naa bitee bombi. Abichu naa bitee bombi. Abichu naa bitee kilash. Bokkootu naa bitee kilash. Beeza yaa beeza. Beeza yaa santimi. Yoo sodaatanatimi.
ajaa'iba sagalee isaanii baay'ee jaalladheera. Tu muuziqaa hojjetanii akkam maal isinitti fakkaata yaada keessan koomentii jalatti barreessaa fi Kotu. Qormaata maatii si deeggadda. Nun deebisne fiiziksiyoo. Sororsi na barsiisaa. Baayoloojiyoo. Barsiisaan nama waamu fudhatti fide. Ispoortii. Wow, ajaa'iba baay'ee namatti tola. Garuu shamarran keenya dhuguma gootu akkasuma mana barumsaatti. Yeroon abbaa murtiiti. Warra daba miixatee caba koo hawwaa ooluufis, warra gubaa hiixatee abiddaan na gooluufis, warra na waliin kolfaa boo'icha koo eeguufis, warra madaa koo orfaa narraa siiqee seequufis. Yeroon abbaa murtiiti. Kanneen milkaa'ina koo ciniinsuun eeganiifis, warreen bakka dhibee koo anaan ol beekaniifis yeroon abbaa murtiiti. Ana sakaayyoof kufee galma borii dharra'uuf, ana sa yaaddoo baraan yaadaaf qalbii rarra'uuf, inni akka fardaa kaatu balbala yaaddoo cufaa kan boqonnaa nuuf laatu hundaafuu yeroon ni dhufa. Yeroon abbaa murtiiti. Dhugaadha. Yeroon abbaa murtiiti. Hundumaaf iyyuu farada. Hayyeen viidiyoo narraaf qabadhee isiniif dhiyaadhe kanneen turanii viidiyoo kabiraan haga walitti deebinutti asumarraa nagaa isinitti dhaammadhaa yaada keessan koomentii jalatti naa barreessaa. Ciao.